Sofiik bakaraan diin islaamaa aalimni hoogganaadha nama dura deema aalimni waardiyyaadha seera diin islaamaa waardiyyaa beekumsaati jarumaan eegama aalimni yoo hin jirre nama wal zolloma aalimni yoo hin jirre shari'aan miidhama jarata dambaase hiikee galcha nama ulamaan keenya faana akkamiin tuqama waan jarri keessa dabre kan beeku rabbuma jarri kaan qara'ee dhiisee deeme gama kan gamatti baree dhiisee dhufe ni'ma biyya keessa taa'ee waa barsiisa nama akkamiin tuqama akkam tuqama وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. In Hebrew language, Shalom Alaikum. Shalom Alaikum in Hebrew language. Afaan Ibriitti Yesuus alayhi salaam nageenyi Rabbi isarraa jiraatu ummata Israa'eliiti waan jedhe Shalom Alaikum. Mata dureen haasaa keenya kan guyyaa har'aa wal fakkeenya islaamummaa fi kiristiyaanummaa jedha. Similarities between Islam and Christianity. Kiristaana jechuun maal jechuun? Islaama jechuun maal? Inni sun maal jedhama? Prophet. Afaan Ingiliffaatiin prophet jennaan. Afaan Amaariffaatiin maliktanyaa. Ergamaa jechuudha. Ummanni as dura dabran Aadam irraa eegalee hanga jaarraa amma keessa jiraannutti kan ergamaan isaanitti hin ergamin hin jiru. Waadaa moofaa fi isa haarawa jedhamu. Kan itti amanee jiru Yahudoota. Amantaan isaanii Judaayizim. Amantaa Yahudummaa jedhama. Shaama Israa'eloo yaa Israa'el dhagayaa. Bakka itti maal jedha yaa Israa'el dhagayaa yaa Israa'el dhagayaa. Islaamaa kan isinitti hedduun qaba ture. Obboleessa keenya jalqaba amantii kam keessa turte? Amantii kam keessa turte? Amantii mulu wangeelii keessa turte. Namni qabxiiwwan kana amanu hundi isaa maal inni muslim. Kanaafuu obboleessi keenya amma qabxii kana dhugoomsee waan jiru islaamummaa fudhachuudhaaf qophii. Nabi Muhammad ergamaa Rabbii gabricha Rabbii Takbiir Takbiir Maasha Allah. Obboleessaan Yesuus maal inni muslim namni Rabbiitti amane hundu maal inni obboleessa waliiti. Allahu akbar. Rabbi isaa kenne wallaalaadhaan gahe silaa ummanni taa'e